Biyyoo production. Biyyoo production. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Walleen Qoosuudhaa akkam jirtan akkaataa gaafii isin nu gaafattaniif arraan Walleen Qoosuudhaaf artistoota lama afeerranne isaanis dheenya kana sirna gaa'ila isaanii kan raawwatan artist Saalihaa Saamiitii fi artist Taajuddiin Ahmadii akka seera sagantaa teenyatti gaafii nan gaafadhuuf deebisaa kan laachuu dandeen Wallee qofaani. Suduudhaan gara gaafii deebisaatti seen artistoonni keenya baga nagayaan sagantaa tanarratti nu hirmaatan Taajuddiin Ahmad harka fuune akkam nagaya? Artist Saalihaa Saamii harka fuune. Wal barurraa jalqabnaa Taajuddiin Ahmad warra isaati. Saalihaa Saamii atiyoo. Taajuddiin gaafa dura Saalihaa Saamiitiin wal agartan eessatti wal argitan? Isii maal gootu agarte? Yeroo sana haalli qilleensaa Finfinnee mee maal fakkaata? Hay, duba akkamitti bobbaatanii galtan? Saalihaa Saamii meemma gama keetittiin deebi'e yeroo baay'ee lafa turte Taajuddiin akkamitti argatte? Kan akkamnaaf kenni jette? Duboo? Taajuddiin Ahmad mee gama keetittiin deebi'e guyyaa dura wal bartan maal siin jette? Ati hoo maal jetteen? Takkatee tanaataan hammatanii sassaqime narraan fagaate. Dubee isiin maal jette? Hammanne waliin buluu? Hay, Saalihaa eessa waliin bultan? Guyyuma duraatti moo? Jechuun osoo hedduu hin baratin moo jechuu fedheeti? Garuu guyyaa tokkotti wajji bulla jechuu hin qaanfanne? Erga akkas taate waa si gaafadhu? Barra akkumaan sodaadhe jechuun qaanfadhe. Erga jette gahamee hoggaa dura mana seentan akkamsi godhe? Tuquufi dhungoon qalbii tosoo. Mallaa si dhungate gaa? Hoggaa afaan keessee si dhungate ati maal jette? Taagorii mirgaa gorii oliis bahii gadiis bu'ii sodaadhi labbaa gorii. Samboodoo? Akkamitti? Sambooda maal gootan mee Taajuddiin na deebiseeti? Ajab yeroo akkam waan akkanaa gootan sila? Taaju meeti naaf himu torbaan guyyaa meeqa? Duba yeroo akkam rafta? Maali sin dhukkubu? Saalihaa Saamii gama keetittiin deebi'e Taajuddiin gaa nuti waltajjii gubbaatti beeyne mana keessatti akkami laata? Ati hoo? Ni beekta dubartiin Oromoo hin qabdu laaftu. Hoggaa jettu. Mee tapha kana keessaa baanu. Taaju mee Saalihaa irraa maal jaalatte hedduu? Haala mala bareedina sinsiniin taane. Haala mala akkamii gaa kan dilana si booje? Naan kofalti yoonanii lemboe. Ati maaliif booche sila? Wanta birii yaada dhaanii. Maali wanti dabre san? Tapha gaafa ijoollee hoggaa akkam yaadatta?
Tapha gaafa ijoollee keessaa ammaas ni taphattan jechuu tapha kam taphattan? Eega waa'ee taphaa kaafne Saalihaati hoo tapha keessaa kam jaalatta? Akkamitti taphattu? Gara cidha keessanitti deebina. Taajuddiin Ahmad mee cidha keessan maaliin galfattan? Yeroo akkam galfattan? Maal ibsattan? Maal nyaattan? Ammaasoo? Maal uffattan? Saalihaa? Maal dibattan? Yeroo boqonnaa teessanii maaliin dabarsitan? Cidha irraa osoo hin baane cidha keessan irratti eenyufaadha affeertan? Ammaasoo? Namoonni bebbeekamoon argamanoo? Hayi aangoonni mootummaa ta'o? Maaliif? Saalihaa mee cidha keetii irratti abbaa mana keetii kan duraanii Qamar Yuusuf akkam jettee affeerte? Maal isin hin jenne noo? Hundaafuu isin lachuu turtii na wajji gootaniif guddiseen isin galatoomfadhaa. Nageetti. Mee nageetti. Hordoftoota sagantaa Walleen Qoosuudha arraaf Walleen Qoosuu irratti artistoota lamaan isin biraan keenye. Yeroo dheetti artist Kadir Sayid afeereetiin isin eegamu Heddiin Abdullaahitiin ture. Galatooma.